Antoniin gara Manchester Uniteditti deebi'eetii akka tajaajilu hin barbaadamu jedhame. Ergisaa Real Beetisiif taphachaatii kan jiru Antoniin amma booda Manchester Unitediif carraa hiriiree taphachuu akka hin qabaanne himame. AC Amsterdam irraa gatii jijjiirraa paawundii miliyoona 80 Old Trafford kan dhaqe taphataan sarara duraa lammii Biraazil Antoniin kilabichatti akka eegamu osoo hin ta'in hafee komiif saaxilamaa turuun isaa kan yaadatamudha. Tibbana ergisaan kilaba laaligaa Spain Real Beetisitti kan dabalame Antoniin kilabicha waliin yeroo gaarii dabarsaatii jira. Manchester Uniteditti goolii 10 irratti hirmaachuudhaaf taphoota 62 kanatti fudhate Antoonii amma mana Real Beetisitti taphoota 20 taasisee garchiiwwan 12 irratti hirmaatee jira. Taphaticha iraachiseetii Manchester United Antooniin amma booda carraa Manchester United deebi'ee tajaajiluu akka hin qabaannee fi gara keessan jijjiirraa fi qopheessaa jiraachuudha kan himame Football Insidertu gabaase. Odeeffannuma jijjiirraa Manchester Unitediin wal qabatu keessaa osoo hin bayini Bruno Fernandes mindaa guddaan akka dhiyaateef himamee jira. Bruno Fernandes kilaba Saudi Arabiyaa Al Hilal irraa mindaa guddaan akka dhiyaateef kan ibsameeti jiru. Taphataan tibbana irra deddeebiin maqaan isaa kilaboota Saudi Arabiyaa waliin wal qabsiifamaatii kan jiru Fernandes amma immoo kilabichi mindaa guddaa akka isaaf kaffalu himamee jira. Tibba darbee jijjiirraa Bruno Fernandesiin wal qabatee kan gaafataman leenjisaan kilabichaa Robin Amorim Fernandes United keessatti taphataa murteessaa fi itti gaafatama isaa sirnaan bahaa jiru jedhan. Kilabicha irra deebiin ijaaruudhaaf karoora kan qaban Amorim Bruno Fernandesiin qaama piroojeektii isaanii ta'us himan. Bara 2020 Sporting Lisbon irraa gara Old Trafford kan dhufe Fernandes waliigaltee hanga bara 2027tti kilabicha waliin isa tursiisus qaba. Odeeffannoo keenya xumuraatiin Raashiyaan oggurri fiifaan irraa kaa'ame yoo dhaabbate waraana Yuukireen waliin gaggeessaa jirtu dhaabuu keessatti shoora olaanaa qaba jedhan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp. Raashiyaan bara 2022 irraa eegalee wal dorgommii kubbaa miilaa idil addunyaa fi ardii Awurooppaa irraa kan ittifamte sababa wal dhabdee Yuukireen waliin itti seenteen. Oggurri ishee irra kaa'ame kun hirmaannaa waancaa addunyaa kan bara 2026 akka isheen geessine kan himame. Waancaa addunyaa biyyi isaanii Kanaadaa fi Meeksikoo waliin ta'uun qopheessaa jirtu ilaalchisee pirezidaantii FIFA Infantino waliin marii kan taasisan pirezidaantiin Ameerikaa Tiraamp dhimmi hirmaannaa waancaa addunyaa Raashiyaa fi waldhabdee biyyattii Yuukireen waliin irratti marii gaarii taasisuus himan. Doonaald Tiraamp kanaan dura walga'ii Infantino waliin taasisanii Raashiyaa waancaa addunyaa fi murkii ispoortii ardii Awurooppaa irraa dhorkamuu ishee akka hin beekne dubbatanii turan. Infantinoon gama isaaniitiin oggurri kun yeroodhaaf akka ta'ee fi Raashiyaa fi Yuukireen gidduutti nageenya akka bu'uu fi Raashiyaan gara dorgommii kanaatti akka deebitu abdii qabaachuudha kan isaan dubbatan. Waancaan addunyaa bara 2026 Ameerikaa kaabatti qophaa'u kanarratti yeroo jalqabaa biyyoonni 48 irratti hirmaatu.